يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرادون بيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لداسيتو بيكا وان كيسة برينتما كان تدين برينتما كان وان نديغا نفقاما قلبيتي إفيفو ربي ولتنا قبي جتوني جيراتنا قبا وأدنا فجاسون سمني ورموتي سنرتي سننديسو يجوكي دون كان أندو يغرو شينا قبط أكيسين نبوتن كان ديفاما وانسان نرتو جتنالا أنجالتين يام أمة فجأة ناوجو للتجارة جيتي يام أكما اسم بيتن كان أمة ركي كان بفيدون تدولودان لفظان را أمة كباتا يوم سودان كبسو أمة أورمو غرت بيجيو فجاسن كناف أمة أورمو عندي كران سامت هذا أمة أنا بكجيو راول تكاوچو جيرو أمة تدير رنا رافا فجأة شوارا رنا برچو تنبدي دير رافا فجأة كان لما تنار كاوچاسو ما دي چودا मैं सब और वो नाला लामे मैं तो बीत गया ना नाला लामे अरे जब मरे फिर ने कैसे दिरे उधर रखते ना डंगलानी तरह कौन बेंजीला डोई थी हाँ वो ना कसी उम्मत का बाता अक्कस करेंगे ओज़ो मदा करना उससे जिरो खुला शरीर न तिबानों मायशो इसी वाम फेतन को तरबिंग की ये सिनेमा जिंजिरो नाव जिंजिरो तुमसे चाले अल्लाह उड़ान का बानो मत करना रहती राडिया ऑक्सीमेट इन नो कोई ना माइक सबसे डबरे रात में तू माइक का बड़ा isin jechuudha warri kadir jechaa jirtan kuni kadir kan harargeeti moo kan oromooti nuti kadir kan oromooti beekna kadir oromoof jiraate malee harargeef hin jiraanne isin warri kadir kana kan harargeeti waan harargeeteef akkas ta'e waan harargeeteef maarroo ta'e jettan kuni dhugaa isin harargee bakka buutaniiti no harargee bakka buutan isinis ummanni harra kadir gadi garagalchaa jiru kunniinis arsii bakka bu'an no arsii bakka bu'u arsiini لا الأرسي جتوم بر أمة مليون ديدا ميميقاتي إسان قدي ميديا خنرتها عنيتي لا إسان ميديا خنرتها عنيتي عربي يبلون عربسي يوكين كدير قدي قرقلتي إيو نيوجولي كاوان اللي ورجال في بورا سمون إساني دوادا جتودا كدير أكنا ناغودي يبلو أكنا ناغودي كنجري أنتو كيو هنجرو جتودا وانتي بريتي تني بيكو قبلني من هندت جتودا أنا ما إنت الأوروموت أكا إنت الأوروموت تندو بدمالي أكن ترى حرقي وكنا كن حبيبتي مراتا أبا هيدا حبيبتي ولتين كجمنو حبيبتي مراتا أبا هيدا حبيبتي تيجا مراتا أبا هيدا نتين كجمنو دوغان ما كيسا يوس لا دوغان بتوغان دوغان بانو تبيسين تبكرون بوتو دوبا تنو تريبوانو ما نكير رحم لو إنسان نكون بكرون بو يعني إنسان ندرك باني تبادو باتا وانو ما نكير رحم زوجي معلوم فصل ومدوغا تبچو جرانتي namni kun bakka numbu mijo arabe bakka numbutu yani anu jarrabsan yani anu kaka boda dubbata me namni obboleeyyan dhaggeeffadha dubbaddeetiin jira laal obboleeyyan dhaggeeffadha gaafa arabeen gabbaatee araba kana fitti dhugaadha ummata arsiitis intalti tun arrabsuu turte nama isiin bira dhiisteen jirtu dhugaadha arkuu turre asirratti namayyuu arrabsuu turte intalti tun dhugaadha arsirraa waan takkana bisnee mullu goote waa'uma ayaafillee irraa hambifatteellee nambifanne arsirraa illee arsi ummata adda ittillee niin deebi hangan jitti arrabsite intalti tun dhugaadha hayye haqa qabde dhugaa laakiin intalti tun gisee kutaa biroo arrabsite dabbaatanii akka intalti tun intaltee isaniiti ganda kanya guutuu arrabsite yaani akka numni sidin komanne dabbaatanii intalti tun bakka nun buutu yaa intal ajooytu nun bakka nun buututi afaan kee qabadhu jettanii ummata sanii wajjin duuluu qabaachuu qabdan gisee san namni akkam jaaseete gisee san way dhugaadha umma ijoolleen arsiidhaa kun akkana nu wajjin dhaabbattee intalatan akkana godhu jirti guyyaa kaan
namnillee intala san akka arsii akkana arrabsite intalti tun jaaniin namnillee if duuba deebi'a. Laakiin arra gargaarsa isinirra argachaa jirti ijoolleen teessan takka takkaan dhiirti hundi seentee dhugaadha. Uummanni kun akkanaati. Uummanni kun akkasiiti. Hogguusan maal jaama? Uummata arsii nu arrabsu jira jaama giseessan. Isin gabbaatanii dubbii tana akka jalqabatti gabbaatanii dubbii tana isinii durarraa dubbachuu qabaa. Walumaa Harargee dura isinii gabbee dubbachuu qabaa. Aboonu dura uummata arsiitu gabbee dubbatee bara akka jaanamtutti sila akkas godhuu qabaachuu qabdi obboleeyyan. Wallaahi giseessan silaa nuti afaan hin qabnu afaanumatti dubbannu nun qabnu silaa gabbaaneetu dubbannu. Ijoolleen arsii obboleeyyan keenya ijoolleen arsiidhaan nu dura gabbaatee dubbattee bar janneetiti nuti illeen qoodee isinii kannina wallaahi laazim. Laakiin ijoolleen dhiiraa hundi gayyaatee iyyaana suuqa gayyee gurbaan arraan tan wallaahi laazim qasama billa anaa dhalaatu hin dhiisne gurbaa akkasitti Harargee taa'ee arrabsusan. Taa'ee dhiira godhee akka zarraaf akka amaaratti zarraaf taa'ee sooshaal miidiyaarra zarraaf wanni goda godhatee goda tolfatee goda hamtuuta goda tolfatee hudduu keessa kaayyatee bakka kana namni nan dhaqqabuu beekee goda keessa seeneetiti namni bakka kana nan argusee nama Harargee dura dhaabbatee dubbachuun isi intala Harargee dura dhaabbatee dubbachuun danda'u wallaahi laazim maqaa rabbittiin kakadha annana dura dhaabbatee silaa jechisan isaa jiru arge wallaahi laazim lubbuu xiyya hojjisaa lubbuu isaa hojjisaa akka wallaahi laazim. harreerraa dhalate inni harreerraa dhalate isiilleen harreerraa dhalate gosa harreetiin nama arrabsa harre salaadha. Ashitti mee dhiifama jarraa narraati fudhadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee jarraa naaf laata malu. Dubbadhu carraa seeqanii waa tokko dubbadhu. Ayyee ishii galatooma. Kan isiniin jechuu barbaadu wanta kan oduu ajandaa godhannee ittiin haasa'uu baanne tarkaaffii jiru uummanni kun yoo dhugaan jaalala namaa qabaate yoo dhugaan oromummaaf yoo dhugummaan nama kana Kadirin jaalatee kan profaayilii fidee suuraa isaa kan argisiisu taate tarkaaffii fudhachuu dandeettan hedduutu jira. Rabbi sodaadha ani boo'icha Kadiri amma taa'ee boo'u miidiyaa kana irratti waraabamee gadhiisuu yoo argu wallaahi bakka jiruu fi jireenyi kiyyan harkaa badi. Obboleettichi mee ashitti qoon dubbatta. Nuti dhalaan Harargeedha. Salamtu xiqqaadhaa yoo taate malee osoo jaarsa kaadhaan hin salamnu dhaggeeffadhu ilmoo mana nu kan nadal. Abbuma salee abbuma sanirraa dhallammas. Dhalaan Harargeedha. Carraa walii kannaa laal namni wallolullee kuni araarama obboleeyyan beekaa waan kana takkittii kanas beekuu qabaachuu qabna. Wallolullee bakka wal geessinu hin jirtu ni beektasanii carras walii kannaame. Keessuma keessaan xiqqishollee haa wal kabajnu. Xiqqoomallee taatu yoo eega kabajaallee yoo fuudhamtellee ijoo kabajaan haa jiraatu wal kabajname xiqqoo. Waalaikum salaam jenne. Mustariyaa. Mee amma narraa dhageeffadha rabbi sodaadhaan narraa dhageeffadha. Mee muyyatti dhageeffadha rabbi sodaadhaan yoo muyyaan jaalala nama kana qabaate narraa dhageeffadha. Kadir Harargee miti Kadir Harargeetii miti Kadir Harargee miti Kadir Oromoo dhalate. Narraa dhageeffadhu kana Kadir Harargee jedhee dubbachuu hin haasofne shi'ana miidiyaa kana rabbi haasan barbaadu. Kadir ka Oromooti malee ka Harargeetii miti. Kadir Harargee miti dhalanne Kadir Oromoo dhalate. Ganda kudha ana ganda kudha lama Oromoo ganda kudha lamaaf dhalate kudha tokkoof dhalate. Kadir gandaaf hin dhalanne. Kanarratti jechuudha ajandaa godhannee ittiin haasa'u osoo hin taane dhugaa rabbii namni jaalala nama kanaa qabdan taate dhugaa rabbii sabboonaan biyya Arabaa keessa yoo jiraate dhugaa rabbii hayyuun biyya Arabaa keessa yoo jiraate dhugaa rabbii qeerroon biyya Arabaa keessa yoo jiraatte miidiyaa akka haadhaa faaxeetii fi ashittii baasan ajandaa godhachuu osoo hin taane tarkaaffii gahaa Kadiroo waan ta'u jedhina Kadirin irraa homaan buu jedhina jalana Kadirin irraa waan ta'u hadha goon hayyuu hagana gahu beekaa hagana gahu meena jala dhageeffadhaa kan walaachuu jiran meena irraa dhageeffadhu. Dhaggeeffadhaa rabbii jaawwal dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhu dubbatta. Itti fufi rakkoo qabu obboleettiti. Warri as jala jirtanillee warri as keessa jirtanillee dhugaa rabbii namni Oromoo yoo sabboonan biyya kana keessa biyya alaa keessa Ameerikaa jiraatu bakka feete jiraatu yoo dhugaa sabboonaan kan jiraatu taate yoo dhugumaan beekaan Oromoo kan biyya Arabaa kana keessa jiraatu taate yoo dhugumaan qeerroon Oromoo biyya Arabaa kana keessa jiraatu taate dhugaa rabbii gadi baanee tarkaanfii uummata kanarra fudhachuu dandeenya yeroo mara hayyuun gadi garagalee yeroo mara hadha yoo goonni mucaan namni kun jarana nama guddaa Kadir nama guddaa nama beekumsa qabu nama Oromoo wareegamee deebi'e.
Namni du'ee deebi'e jechuun danda'amu Kadir. Du'ee deebi'e jechuun danda'amu. Namni takkatti akka Kadiriitti wareegama biyya sanaaf laatee nama lubbuun darbe malee namni weellistoonni goddanyoonni Kadiri as keessa hin jirtu weellistoota ammaa kana keessa. Kadir haftee jaarraa abbaa gadaati. Haftee jaarraa abbaa gadaati. Dhugaan namni jaalala nama kanaa yoo qabaatan taate gadi bahaatiin biyya arabaa seera qabdi. Ila dheengaddi mucattiin mucaa jimmaa san irratti fakkeenya fudhachuullee hin barbaanne fakkeenya isiniif haa ta'u. Abdii dubartii yoo wallolteetiin jette dhiiraa yoo wallolte seera jira hojjete. Mucaa abdii san akkamitti seera jira hojjete. Ijoolleen Oromoo warra hayyuu keenya gaggaragalchee warra hayyuu keenya arrabsu irratti wajjin nyaataa jirra, wajjin dhugaa jirra, wal beennaa. Maaf gadi bahaanee uummata kanarratti tarkaanfii fudhan. Hayyuun Oromoo kan yeroo birrii guuruuf, Oromoo biyya gargaaruuf gadi bahee birrii kutaa dhufee nurraa guuru, gadi bahee miidiyaa kanarratti haasa'u, kan dhufee ajandaa godhatu, gadi bahee nadhoo mana namaa teettee suuraa namaa gaggaragalchitee hayyuu kanarraa waan sila isaan hin jedhamne jetteeti. Hayyuun keenya Kadir martuu gadi baheetiin haadha namni guddaan namni beekamaan namni Oromoo hafteen jaarraa abbaa gadaa yoo ija keessan afatti bo'oo. Maalidha? Maal nama kudhaniin gadi baatanii wal gurmeessitanii nama kanarratti tarkaanfii fudhanne maal nama ushururuuf jala qabattanii maal hayyuun hin jiru biyya kana keessa maal beekan hin jiru kan gadi bahee kijima miidiyaa kanarratti haasa'u malee ka Oromoo quuqama qabu biyya arabaa kana keessa hin jiru. Dhuftee profaayilii godhattee beekaa sheen qeesii sabboonaan hayyittiin gadi baatee haasoftu tarkaanfii maa fudhachuu hin dandeenye. Maal tarkaanfii fudhachuu si dhoorge? Biyyi namaa seera qabdi. Biyyi namaa biyya keessa jiru bakka jiru kana ganna fuudhuu dandeessa. Dhugaa rabbi wal beenna. Waliin nyaataa jira waliin dhugaa haga yoomii nama shururuuf jala qabatta. Namni yoo seeraaf adabame maal rakkoo qaba? Ani yoo badii hojjedhee biyyaaf yoo badii hojjedhee seeraan adabdan maal rakkoo qaba? Yoo haadha tantee taate yoo baaftee kennite maal rakkoo qaba? Wajjin nyaataa wajjin waliin dhiyeenya qabatta. Maraattuu miti namni kun dhugaa rabbi warri gadi baheetiin hadha. Arabeen maraattuu arabee sheenuun dadhabe arabeen fayyaa qabdi obboleessiti maraattuu sitti fayyadamti. Maraattuu miti namni kun fayyaadha. Dhuftanii miidiyaa kanarratti isa fuuldura keessan kaa'attanii hayyuun Oromoo ani beekaan ani qeesiin ani sheekiin hayyuu gootanii of afarsita miidiyaa kanarratti quuqama Oromoo hin qabdanii quuqama Oromoo qabaatan tarkaanfii fudhachuu dandeettan nama kudhanii wal gurmeessanii lakkoofsa kana odoo poolisii kennitanii poolisiin tarkaanfii rootiti. Meeshii na qarqara ani ijoollee kana nama akkana nama biyya kan imaaratii keessa jiru warra ani bira jiru kun maatiin isaanii poolisa lakkoofsa isaanii hiilaata na qarqaaraatiin badii maali yoo jedhe ragaa nafaana baha naaf ragaa ta'anii kenna ani baasee kenna garaa isin hin nyaatin jira namni yoo seeraaf adabame garaa isin hin nyaatin namni biyyatti wareegama lubbuu ofii gad baasee laataa jira gadi baasee laataara mee hayyuu Oromoo yoo namni illee jiran kan Oromoon guutuun dhugaa keeti. Intalti Arabi hayyuu meela bira dhaabadha dhiirtinuun jettuun hayyee hayyuu meeshii warri hayyuu jettuun warra mee lubbuu na jala dubbati na jala dubbati dhiifam mee namni waraqaa qabdu kootu na bira dhaabbadha waan biraan aan godhina Oromoo na bira dhaabbadha anatu gatii isaanii laata ijoollee imaaraatii keessatti dhufanii hayyuu keenya gargargalchan waliin ani maal akka jedheeti maal akka dubbadheeti uummata kana seeraaf adabsiisu anatu beeka isin wanti kun dhugaa jedha na bira dhaabbadha hayyuun Oromoo na bira dhaabbadha sheen Oromoo na bira dhaabbadha qeesiin Oromoo na bira dhaabbadha sabboona dhugaa yoo jiraatte dhugaa rabbi ani sabboona ani hayyu ani Kadirin jaaladha warra cala deemtanii haasoftaniif ani Jawaar jaaladha ani Jaalmarroo jaaladha ani Wallagga ani Hararge ani Jimmaa kayyatti kootu na bira dhaabbadha ani gatii isaanii argisiisa ijoollee imaaraatii keessa jirtu jechuudha. Dhugaa rabbii yoo walitti mahakayyoo ushururu gootanii kan ayyandaa gootanii addu sharmuxa wal qixxeessitanii akka suuraa dheengaddu ijoollee ji'a tokko irraa dubbatan kan akkas irraa dubbachuu hin danda'amu Kadiri akkas irraa dubbachuu hin danda'amu hayyuu keenya akkasitti irraa dubbachuu hin danda'amu Kadiri eenyutu seenaa isaa beeka eenyutu seenaa isaa beeka malee qurraaciin biyya arabaa keessa teetteti nama hagana ga'u kana burjaajistu waan biraa naasainaati kootaa na bira dhaabbadhaa natti gatii isaa argisiisa ijoollee imaaraatii keessa jirtu jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti hima na bira dhaabbadhaa Oromoo na bira dhaabbadha sheeka qeesi beekaaf kan jettu ani sabboona olfiin gayettee miidiyaa kanarratti haafarsitu kootu na bira dhaabbadhu gatii isin natti silaata sharmuxoota asitti miidiyaa kanarra baateeti hayyuu keenya gargargalchiteetiin arrafitu dhugaa rabbii miidiyaa fayyadamuu rakkoo hin qabu ishii ati miidiyaa fayyadamte Kadir miidiyaa fayyadamu maal rakkoo qaba ati duriyyee sharmuxaan warii keessaa baate yoo tiktookii fayyadamtu inni beekanii fayyadamu
Atin fayyadamta. Inni beekan hin fayyadamu. Hayyuun goon hin fayyadamu. Ati qurraaciin kalee sirki qabat ni fayyadamta. Aanatu gatii isaanii argisiisa. Kijjiba asirratti miidiyaa kanarra ofuu dhiisaati koottaa na bira dhaabadha. Harargeellee taate Oromoolee. Oromoon kutaa fudhatu tokko na bira dhaabadha. Aanatu gatii si argisiisa. Sharmu xooxas keessatti ta'e Oromoo muqaaf nyaattu. Na bira dhaabadha waan bira naa godhinaati. Waan jedhee natu gatii waan jedhee anatu gatii isaanii argisiisa. Anatu beeka. Isin wantumti kun dhugaadha. Jedhati tanoobicha na bira dhaabadha. Ani hayyuu ani beeka ani qeesi ofiin jettu as keessatti ta'e miidiyaa hayyuu jetteeti. Saa 24 asirraa dubbat ana bira dhaabadha janaati asaasa bira dhaabadha ana gachiisi argisiisa sharmu xooxas keessatti ta'e oduu isii lafa laftu. Ana dusi argisiisa gadiisi. Waan biraa dhiisi ta barraa hojjettu miti ta mana madaamii jirtu fiizaan taroftee natti godisi fuusisa. Sharmu xooxasitti gatii argisiisteeti akkuma ijoollee dheengadasitti ashitti faadha faadhisan hafaarsu barbaade kadiri maa يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال داسيتو بيكوان كيسة يا